Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaadha. Waaqayyoof haa galatu, aniif manni koo fayyaadha. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 20:9 irratti akkas jedha. Ani garuu maqaa Waaqayyoo hin dha'u, maqaa isaatiinis waan tokkollee namatti hin himu yoon jedhe. Dubbiin kee lafee koo keessa lixee garaa koo keessa akka abidda boba'uu waan ta'eef ani isa ittisuu yoon yaalee homaa hin danda'u jedha. Guyyaa har'aa walaloo qabadheen dhiyaadhee mata dureen walaloo koo hamma dhumaatti cimii dhaabbadhu jedha. Hamma dhumaatti cimnee haa dhaabbannu, gooftaan gaafa dhufee gonfoo akka fudhannu, miilla keenya sassaabannee mana isaa keessa haa jiraannu. Dubbii sagalee isaa kanatti ofiifitti jiraannee biyya lafaaf fakkeenya haa taanu. Dubbii sagalee isaa kanatti ofiifitti jiraannee biyya lafaaf fakkeenya haa taanu. Biyya lafaa dukkana callabboo gadi fagoo, maaddi isheen namaa dhiyeessitus gara du'aatti kan nama geessu. Achi keessaa dhaqxee hin nyaatin hin dhugin xoofoo biyya lafaa. Wangeela keetti jiraadhu isumatu sitti hafa. Wangeela keetiif jiraadhu isumatu sitti hafa. Yoo daartes yoo hiyyoomtee, kara deemaa taatee jooras yoo taate, galma hin qabnu biyya lafaarraan keenya dhaalli walii. Waan biyya lafaa laaltee hin gatiin wangeelaa jabaadhuu qabi. Waan biyya lafaa laaltee hin gatiin wangeela jabaadhuu qabi. Firris yoo hammaatee hundumtuu alagoomee, bifni kees namaa gadi ta'ee daaraa fakkaattee yoo ta'e, foonoo biyya isaa jira akka itti tolu barbaada. Itti gadi of hin dhiisin luugame hafuura gooftaan adaraa. Itti of gadi hin dhiisin luugame hafuura gooftaan adaraa. Wangeelli kun jireenya, anaaf sinirraa labsuutu eegama. Waan ofii keenya ittiin lafaa kaane nama biraatinis haa geenyu adaraa. Aniif sin kaleessa turre warra gatamaaf irraanfatamaa. Wangeela kanatu dhufee nu kaasee simboo nutti godheem jarana. Waan ofii keenyaaf arganne namaan haa geenyu. Iyesuus gooftaadha karaadha jennee hundumaaf haa labsinu. Iyesuus gooftaadha karaadha jennee hundumaaf haa labsinu. Maatiyos boqonnaa 28 akkas nuun jedhee waadaa nuuf gale gooftaan, ajajani nutti dabarse hubadhaa asumaan. Egaa dhaqaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti isaan cuubaa, saba hundumaa bartuu koo godhaa, waan isin abboomes isaan barsiisaa, amma dhuma barichaatti immoo isin wajjinan jira jedhee nutti dubbatee nutti kenne adaraa. Aniif sinis baanneen teenyu lakkii kaayaa sabaa, handara biyya lafaa geenyee wangeela lallabna. Iyesuus karaadha dhugaa jennee warra dukkana keessa jiranitti himna. Iyesuus karaadha dhugaadha jennee warra dukkana keessa jiranitti himna. Har'a baannee yoo teenye dhugaasaa kana awwaallee, fira dhabna jennee sodaannee afaan keenyas cufannee yoo teenye, egaa namni wangeelaaf jiraatu dhagaa guulititti baay'ata. Du'as yoo ta'e morma kennuudha malee wangeela irraa hin deebi'in takka. Garaa kee jabeeffadhu, kutadhu ba'i hafuuranii, akkuma hojjettoota bara durii warra morma isaanii kennanii zayitii danfaa bu'anii. Anifatis qooda sana keessaa hirmaachuu qabna. Anifatis qooda sana keessaa hirmaachuu qabna. Salphinni biyya lafaatti yoo dhufu wangeela kanatu karaa itti agarsiisnee yoo ittiin himne ta'e, wargama isaanii keessatti Yesuus karaaf dhugaa akka ta'e ittiin himne yoo ta'e, sababii lubbuun takka baduu anaaf sinirraa eegama. Boruu deemnee gatii kaffaluurra har'uma yaa labsinu yaa jarana. Boruu deemnee gatii kaffaluurra har'uma yaa labsinu yaa jarana. Ilaa warra dhugaan isaaniif galee akkasitti citanii gooftatti hafanii, Sheediraaqiif Meeshaak Abdinaagoon fa'aa fakkeenya isinii fudhadhaani. Mootiin labsii baasee waaqa tolfamaa koof sagadaa, kan waaqa tolfamaa koof hin saganne abidda kanatti buufama jedhee gara jabinaan murtoo kenne. Sheediraaq Meeshaak Abdinaagoo fa'aan garaan isaanii hin kutanne, Waaqayyo nu oolcha jedhanii abdii isaanii irratti fugatan malee takka hin raafamne. Gaafa bilbilli rukutamuu hundumtuu kufanii waaqa Nebukadnezariifis sagadanii. Warri waaqa itti jiraatan beekan garuu sadeen isaanii ta'anii dhaabbatanii biyya keessaa hin hafani. Gaafiin gaafa isaaniif dhiyeeffamuu maali yaa jaranaa sagaddanii? Akkas jedhanii deebisanii. Sheediraaq Meeshaak Abdinaagoon fa'anii, lakkii yaa mootii jilba ormaaf jilbiinfatu hin qabnu. Isa du'a nama oolchuu Yesuus saganna. Lafa kanarratti nuti isa hin gannu. Yoo nu oolches nu oolchee, abidda kana yoo nu oolchuu baates nuyi kan saati. Waaqaatti tolfatte kanaaf sagannu hamma dhumaatti jedhanii dubbatan gara jabinaan mootitti. Mootichis aaree ka'ee gaafa abiddatti darbatu, nama sadii itti gate garuu afur argate. Ilaalaa waan Waaqayyo godhu. Warra isaaf jiraate eessattuu gatee hin beeku.
Dhugaaf jiraannan Waaqayyo abidda keessattuu nama biraa hin hafu. Dhugaaf jiraannan Waaqayyo abidda keessattuu nama biraa hin hafu. Waaqayyoon hunduma keessan haa eebbisu.